Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti dararaan jiraattota Oromoo godinichaa irratti qaqqabu haalan suukanneessaa ta'uun himame. Jiraattonni godinichaa akka himanitti waraanni mootummaa, hidhattoonni naannichaa fi faannoon Amaaraas wal jijjiiruudhaan namoota nagaa hidhuu, saamuu fi qe'ee isaanii irraa buqqisuu itti fufanii jiraachuu ibsanii jiru. Ayyaantuu Abdii dabalata qabdi. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti dararaan jiraattota Oromoo godinichaa irra qaqqabaa jiru haalan suukanneessaa ta'uun himame. Naannoo kanatti dararamuuf Oromoo ta'anii dhalachuun qofti gahaadha kan jedhan jiraattonni namoota nagaa irratti gochi gara jabeenyaa akkanaa yeroo raawwatamu arguun kan nama qaanessu ta'uu himu. Abbaan qabeenyaa Kaabaa Nagaasaa aanaa Matakkal magaalaa Galaasaa kan jiraatan yoo ta'u ilma isaanii dargaggoo Dassaaleen Kaabaa wajjin abbaan yeroo 7 ilmi ammoo yeroo 9 bakka ragaan qabatamaa fi murtee naqaan jirretti mana hidhaatti deddeebiin hidhamu ragaan jiraattonni naannichaa irraa arganne ifoomseera. Maatiin kun yeroo ammaas marsaa birootiin mana hidhaatti akka argamantu himame. Abbaan qabeenyaa kun hidhattoota naannichaatiin yeroo garagaraatti kan hidhaman yoo ta'u kaayyoon hidhattoota kanaas hidhanii fi sodaachisanii qarshii irraa argachuuf akka ta'e himameera. Akkasuma dararaan kun shamarranii fi haadholiis hin hanqanne. Maddeen naannichaa akka himanitti gara jabeenyi ilma namaa irratti raawwatamaa jiru saalaa fi umrii hin filatu kan jedhan yoo ta'u Oromoo ta'uu keenyaaf qofa mirgi dhala namummaa nurraa mulqamee jira jedhu. Haaluma kanaan godinuma kana aanaa Dibaaxee magaalaa Matakkalitti haadholiin ijoollee wajjin guuramanii hidhatti darbamaa jiraachuutu himame. Haadha ilmaan 9 fi akkoo ijoollee 17 kan ta'an aadde Ayyaanee Waaqjiraa nama umriin deemanii fi ilmaan isaanii irratti irkatanii jiraatan yoo ta'an yeroo ammaatti humna ilma namaa dararuun beekamtii argate kanaan adamsamanii umrii manguddummaatiin mana hidhaatti dararamaa jiraachuutu himame. Dabalataanis haadha ilmaan 10 kan ta'an aadde Bulishee Raboo aanaa Dibaaxee ganda Giiphoo kan jiraatan yoo ta'u ilmi isaanii waggootaaf poolisa federaalaa ta'uun uummata tajaajilaa ture jedhu. Booda irrattis ganda Dibaaxeetti deebi'ee barsiisummaarra yeroo turetti hidhaa fi dararaa irra deddeebiidhaan mootummaa aanichaa irraa irra gahee dheessuun maatii fi biyya ofiirraa baqatee erga bosona seenee waggoota 3 lakkoofsisee jira. Yeroo ammaatti lubbuudhaan jiraachuun isaatu hin beekamne jedhu namoonni dhiyeennatti isa beekan. Egaa isa ilmi dhabamee faati isaa manguddoon haadha ilmaan 10 aadde Bulisheen mana hidhaa dukkanaa keessatti itti cufamee gaafii ilma kee fidi jedhuun dararamaa fi haala sukkaneessaa keessa jiraachuutu dhagahame. Kaayyoon hidhattoota kanaa uummata naannichaa qabeenya isaarraa buqqisuu fi saamuudha kan jedhan jiraattonni dararaa cimaa Oromoo naannicha keessa jiraatan irratti qaqqabaa jiruuf uummanni Oromoo bal'aan sagalee akka ta'u gaafataniiru. Hiriirri ajjechaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru balaaleffatu biyya UK'tti adeemsifamaa jira. Oromoon biyya UK jiraatan ajjechaa murtee seera malee reebicha hidhaa seeraan alaa fi akkasumas dhiittaa mirgoota namummaa mootummaa Itoophiyaatiin Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru hiriira bahuudhaan balaaleffatanii jiru. Qumbii Gidaawoo dabalatasaa qaba. Hiriirri ajjechaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru balaaleffatu UK keessatti adeemsifamee jira. Oromoonni biyya UK jiraatan ajjechaa murtee seeraa malee reebicha hidhaa seeraan alaa fi dhiittaa mirga namummaa mootummaan Itoophiyaatiin Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru hiriira bahuudhaan balaaleffatanii jiru. Hiriira kana irratti ajjechaan murtee seeraa malee mootummaa bilisiginnaatiin raawwatamuu fi cadheessi paarlaamaa Itoophiyaa balaaleffatamee jira. Mootummaa fi paarlaamaa UK dhiittaa mirga namummaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabsisaniif waamichas taasisanii jiru. Hiriira UK'tti adeemsifame kanaan mootummaa fi paarlaamaan dhiittaa mirga namummaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru kan akka dhaabsaniifis waamicha taasisanii jiru. Qabsoon hidhannoo waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru dhiittaa mirga namummaa kana xumura itti gochuudhaaf akka ta'es hiriira kana irratti dhageessifamee jira. Mootummaa waraana bilisummaa Oromoo kan mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo dhugoomsuudhaaf qabsaa'aa jiru waliin karaa nagaan akka miratus gaafatanii jiru. Weerarri daangaa humnoota faannoo fi mootummaa Amaaraatiin Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Lixaa keessatti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatus gaafatanii jiru. Walumaa galatti dhiittaan mirga namummaa hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa fi loltoota mootummaa federaalaatiin Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru haal duree tokko malee akka dhaabbatuu fi qaamolee yakka raawwatan irratti tarkaanfiin seeraa akka fudhatamus gaafatanii jiru. Oromoonni biyyoota alaa kanneen akka Awurooppaa, Ameerikaa fi Awustiraaliyaa jiraatan yeroo garaagaraatti dhiittaan mirga dhala namaa Oromiyaa keessatti mootummaan gaggeeffamaa jiru balaaleffachuu fi mootummoonni addunyaa kana irratti dhiibbaa akka godhaniif hiriira gaggeessaa turanii jiru. Dhaabbileen siyaasaa fi mirga dhala namaaf falman hedduunis rakkoon biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti mootummaan gaggeeffamaa jiru akka karaa nagaatiin furmamuu fi mariin akka gaggeeffamu gaafachaa turanii jiru.
UNICEF gabaasa haaraa baaseen Itoophiyaan sirna barnootaa ishee irratti qormaata guddaa mudattee jiraachuu ibse. Biyyattii keessatti yeroo ammaa daa'imman tilmaaman miliyoona 3.2 ol ta'an mana barumsaatiin ala ta'anii jiru. Haalli sodaachisaan kun adda durummaan gaagama hongee hamaa fi akkasumas walitti bu'iinsa itti fufiinsaan biyyattii keessatti mudachaa jiru keessattuu naannolee akka Amaaraa, Tigraay fi Oromiyaa keessatti jiruuf sababa akka tahe gabaasichi ifoomsee jira. Lammiileen Itoophiyaa sababa siyaasaa fi dinagdeetiin gara biyyoota baha giddu galeessaa baqatan daangaa Yemanii fi Saawud Arabiyaa irratti haala suukaneessaa ta'een ajjeefamaa jiraachuun gabaafame. Lubbuun godaantota lammii Itoophiyaa hojii barbaacha gammoojjii Saharaa qaxxaamuran harka daldaaltotaa fi akkasumas hidhattootaatiin galaafatamaa jiraachuun dhagahamee jira. Ayyaantu Abdii dabalataa qabdi. Lammiileen Itoophiyaa hojii barbaacha godaanan bakka daddarbaaf fayyadaman Yemanii fi daangaa Saawud Arabiyaa irratti qaamolee nageenyaatiin ta'e jedhamee ajjeefamaa akka jiran gabaasni miidiyaan Middle East Eye jedhamu gabaase ni mul'isa. Baqattoonni kunneen hidhattoota mootummaa Saawudiitiin lafarrattii fi xiyyaaraan ajjeefamaa jiraachuu, namoota daddabarsaniinis gochi sukkaneessaan irratti raawwatamaa jiraachuu fi haalli baqattoonni keessa jiran hedduu hammaataa ta'utu himama. Godaantonni Itoophiyaa faddaaltotaan gowwoomsamanii baala sammuu haadoochuu baatanii akka daangaa ce'an kan godhamu yoo ta'u, kun immoo lakkoofsi lammiilee keenyaa humnoota Saawudiitiin ajjeefamanii akka dabalu taasiseera jedhame. Dhaabbanni qorannoo godaansa idil addunyaa Mixed Immigration Center jedhamu qorannoo haaraa adoolessa 2023 baase irratti godaantonni lammii Itoophiyaa hojii barbaadan xiyyeeffannoo isnaayiparaa fi moortaraa ta'aniiru jedheera. Godaantonni ajjechaa kanaaf saaxilaman sababa rakkoo diinagdee fi waraanaatiin biyya isaanii keessaa buqqaanii Itoophiyaa irraa gara Jibuutii, sana booda galaanaan gara Yemen, dhumarrattis gara Saawud Arabiyaatti lafoon deemanii darbuuf yommuu yaalan daangaa irratti hidhattootaan ajjeefamaa jiraachuu isaanii ibsi dhaabbanni Mixed Immigration Center baase addeesseera. Daangaan Saawudii fi Yemen keessatti waggoottan dhiyoo as hammaataa dhufaa jiraachuun kan himamu yoo ta'u, ammajjii hanga caamsaa 30 bara 2022 keessatti qofa namoonni 430 ta'an du'uu isaanii fi 650 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii Middle East Eye gabaasa baaseen ibseera. Ajjechaa fi haleellaan lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatame kun bakka hidhattoonni Huutii Yemen to'atan Al-Jawaaf jedhamutti yoo ta'u, haleellaawwan wal fakkaatoonis Saawud Arabiyaa bulchiinsa Jiizaan keessatti raawwatamaa turuu isaa gabaasni kun addeesseera. Kanaan dura dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimmicha irratti yaaddoo isaa ibsee kan ture yoo ta'u, onkololeessa bara 2022 keessa sarbama mirgoota namoomaa guddaa godaantota irra gahaa jiru ilaalchisee gabaasa baasee ture. Naannichatti namoota miidhaan irra ga'eef gargaarsa gochuun rakkisaa waan ta'eef ogeessonni fayyaa miidhamtoota gargaaruu hin dandeenye jedhameera. Dabalataanis lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti haala hammaataa irra jiraniif mootummaan furmaata hatamtamaa fi itti fufaa kennuu dhabuun rakkoo kana daran hammeesseera jedhameera. Murtiin Raashiyaa midhaan Yuukireen gara galaana gurraachaatiin dabarsuu hooggantoota addunyaa hedduun balaaleffatamee jira. Ugguriin Raashiyaa buufata doonii Yuukireen irra keessu biyyoota Afrikaa hedduu keessatti hanqina nyaataa akka fidu ibsamee jira. Dabalatni oduu kana akka taanusuniif dhiyaata. Raashiyaan waliigaltee Yuukireen karaa galaana gurraachaatiin midhaan Yuukireen akka ergitu heeyyamuu dhabuun ishee biyyoota hongeen miidhamaniif duuban waraanuu akka ta'e mootummaan Keeniyaa beeksise. Keeniyaan biyyoota hongeen hamaan waggoota kurnan dabran keessa mudatee hin beekne itti qaqqabe keessaa tokko yoo taatu, biyyoota Afrikaa keessaa murtee kana irratti deebii kennuudhaan biyya jalqabaati. Mooskoon wiixata darbe waliigaltee kana akka hin haaromsine ibsuudhaan biyyoonni dhihaa gama isaaniitiin waliigaltee kana hin eegne jechuudhaan himattee jirti. Raashiyaan bara dabre buufata doonii Yuukireen kana ugguruudhaaf sodaachisaa kan turte yoo ta'u, booda waliigalteedhaan akka tursiifamu taasifamee ture. Uggurri buufata doonii kanaa kutaalee Afrikaa hedduu keessatti hanqina nyaataa akka fidu beekamee jira. Erga gatiin midhaanii ol ka'ee booda ji'a adoolessaa bara 2022 Turkii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gidduu seenuudhaan waliigalteen mallattaa'ee ture. Waliigalteen kunis oomishni Yuukireen barbaachisaa kan ta'e gabaa addunyaatti akka deebi'u heeyyamee jira. Yeroo ammaa murteen Raashiyaa kun hooggantoota addunyaa hedduun kan balaaleffatame yoo ta'u, murteen kun biyyoota hiyyeeyyii addunyaa kana tokko tokko isaanii ni miidha jedhamee jira. Haa ta'u garuu Raashiyaan haal dureen ishee yoo kan guutamu ta'e waliigaltee kanatti akka deebitu ibsitee jirti. Ministeerri dhimma alaa Keeniyaa murteen Raashiyaan inisheetiivii midhaan galaana gurraacha keessaa ba'uuf kennite gatii wabii nyaataa addunyaa irratti dhiibbaa akka qaqqabuu fi akkasumas biyyoota gaanfa Afrikaa duraanuu hongeen miidhaman irratti dhiibbaa madaala hin qabne qaqqabsiisa jedhee jira. Guutummaa Somaaliyaa, Keeniyaa, Itoophiyaa fi Suudaan kibbatti namoonni miliyoona 50 ol ta'an sababa rooba waggoota walitti aansuudhaan fashalaa'een gargaarsa nyaataa barbaadaa jiru.
Raashiyaan Yuukireen midhaan dabalataa biyyoota hiyyeeyyii ta'aniif erguu dhabuu ishee waliigaltee kana keessaa ba'uudhaaf sababa tokko akka ta'e ibsitee jirti. Haa ta'u malee waliigaltee midhaanii kanaan Yuukireen nyaata toonii 625 akka qarqaarsa namoomaatti Afgaanistaan, Itoophiyaa, Keeniyaa, Soomaaliyaa, Suudaanii fi Yemeniidhaaf ergitee jirti jedheera. Waliigaltichi guyyaa wiixata darbee adoolessa 17 bara 2023 xumurame. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin yeroo dheeraadhaaf waliigaltee nyaataa fiixaa'oo Raashiyaadhaa gara biyya alaatti erguudhaaf biyyoota hedduu komachaa turanii jiru.